Nageenyi koo kabaja lafirta isiniif haa ta'u kabajamuuf jalatamuu maatii YouTube channel furtuu app akkam jirtu jecha har'as viidiyoo kana keessatti kan nuti wajjin laallu suura keessan tokko itti galchuudhaan suurota garaagaraa diizaayinii garaagaraa qaban akkasumas baakgiraawundii garaagaraa qabanii fi hedduu miidhagaa ta'e kan isin lakkooftanii bira ga'uu hin dandeenye suura keessan tokko qofa gara suura hedduutti diizaayinii garaagaraatti jijjiiree baakgiraawundii isaa jijjiiruudhaan halluu isaa jijjiiruudhaan akka waan Photoshopii fayyadamtanitti diizaayinii ofii isaati kan isinii godhu aappii baay'ee bareedaa ta'ee fi firii ta'e tokkoon isinitti agarsiisa. Dhumarratti aappii kana eessaa akka argattan akkamitti akka buustanii fi settingiiwwan keessa jiran akkamitti akka sirreeffattan isinitti hima. Hanga ammaatti viidiyoo kana hordofu akkasumas namoonni haaraan subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa laayikii sheerii waliif gochuu hin dagatinaa. Yeroo yerootti barnoota barbaachisoo karaa chaanalii kana asiin argattu isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyoo dha isinii qabadhe dhufeetti waliin dabarra. Appilikeeshinicha bantanii gara keessaa gaafa seentan fuula akka kanaa qaba. Start from photo kan jedhu kanatti kilikii gootu. Start iddoo kanatti kilikii gootanii akkuma irra kilikii gootaniin gara galaarii bilbila keessanii yookiin immoo gara faayila bilbila keessanii gara keessa bilbila keessanii seensuudhaan suura akka filattan isin taasisa. Suura barbaadan lafa kanaa ni filattu. Suura barbaadan irratti kilikii gootanii fakkeenyaaf suura kana filadheetan gara duubaa deebi'ee isinitti agarsiisa. Akkanatti suura keessan select gootanii gaafa gara duubaa deebitan suura kana jalqaba irratti baakgiraawundii isaa akkanatti rimuufii godha. Baakgiraawundii rimuufii godheen booda asii ol gaafa isin harkifattan akkanatti gosoota adda addaa oopshinii hedduun list isinii taasisa. Kalarii garaagaraatiin baakgiraawundii gosa garaagaraatiin halluu garaagaraatiin bifa isin barbaadan akka isin filattanii fi akkanatti hunduma isaa diiteelii list isinii godha. Hanguma isin sarchi gootan list isinii godhee gadi isiniif tarreessa. Isin kana keessaa kan barbaadan irra kilikii gochuudhaan filattanii daawunloodii gootanii buufattu jechuudha. Akkanatti gara bilbila keessaniitti buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha suurota warreen kana keessaa. Aappiin kun akkuma beekamu waan tokkollee waan isin hojjechiisu takkallee hin qabu. Akkasumas adiiwwan garaagaraa yookiin immoo beeksisota garaagaraatiin kan isin rakkisullee miti. Kanaaf isin parpasii barbaadanii fi akkasumas kan isin hawwatee fi fakkeenyaa fi profaayilii garaagaraa irra kaawwachuudhaaf wantoota adda addaa barbaadaniif faana kan wal isiniif simu yookiin kan wal isiniif fudhatu waan barbaadan sana faana kan wal fakkaatu kan barbaadan keessaa filattanii filannoon isiniif fidu kana keessaa tokko sarara kilikii gochuudhaan firiidhaan daawunloodii godhattu yookiin immoo ni buufattu jechuudha. Kanaaf akka kanatti suura bareedaa ta'e tokko buufattanii ofuma keessanii kireetii godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Sooshaal miidiyaa keessan irratti maxxanfachuu dandeessuun isinii jedha. Amma immoo akkamitti akka aappii kana argannuu fi eessa akka buufannu isinitti himu. Jalqaba irratti gara Play Store bilbila keenyaa deemnee buufachuu dandeenya firiidhaan. Gara Play Store bilbila keessanii keessa seenuudhaan bakka sarchi irratti Photo Room jettanii barreessitu. Asii kan argattan aappii firii piroo osoo hin taane kan firii hin ta'in wantoota garaagaraa tokko tokko qulfii kan ta'an yookiin immoo cufamoo kan ta'an kan dhibba keessaa dhibba banaa hin taanetu jira Play Store irra. Garuu firii isaa argachuu barbaada yookiin immoo piroo kan ta'e kan umtuu isaa cufaa hin taane wantoota adda addaa filannoowwan inni qabu hundinuu ooppenii kan ta'an argachuu barbaadan gara Telegram chaanalii furtuu app deemuudhaan achirraa buufachuu dandeessu. Linkii Telegram chaanalii furtuu app yoo argachuu yoo barbaadan jalqaba irratti diskiripshinii kana jala iddoo moor jedhutti kilikii gootanii gara gadii kana argachuu dandeessu yookiin immoo akkuma iskiriinirratti argaa jirtan kana kan iskiriinirratti argaa jirtan kana telegiraamii hidhattanii irratti galchuudhaan sarchi yoo gootan Telegram chaanalii furtuu app argattu atti hidhattanii buufattanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Aappiin kun aappii baay'ee bareeda waan ta'eef itti gargaaramaa. Istooreejiin isaallee baay'ee xiqqaadha. Faayila keessa yookiin immoo bilbila keessanii ispeesii bilbila keessanii kan fixee isin rakkisu waan hin ta'iniif aappii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo biraa wantoota barbaachisoo as keessatti afan yookiin immoo aappiin kun kan inni of keessatti hammatee jiru wantoota garaagaraadha. AI garaagaraa yookiin immoo wantoota garaagaraa waan isin fayyadan as keessatti ofitti hammatee waan jiruuf isaan immoo yeroo biraa diiteeliin itti deebina. Har'aaf garuu wantoota suura keessan miidhagsuuf isin gargaaran qofaa yoo fayyadamtan gaara jedhee waan hin yaadifani. Appilikeeshinii kana buufachuudhaan ilaalaa maal akka of keessaa qabu yookiin immoo keessaa maal akka of keessaa inni qabu ilaalan isiniin jedha. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraan isin qabadhee dhufa. Yaada keessaniif gaafii qabdan immoo koomentii irratti barreessaa. Akkasumas walii keessaniif sheerii godhaa. Wantoota adda addaa viidiyoowwan barsiisoo as jala jiran tokkoon isaanii ilaalaa irraa baradhaa. Waan achirra hin jirree fi waan akka isiniif hojjetamu barbaadan immoo koomentii irratti nabeessaan isiniin jedha. Yaadni dhaamsa isin qabadhee dhufe kana fakkaata. Guddaa kabajamaa nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin wal agarra. Yeroo gaarii nagaatti.